Oduu teenyaa jalqabaatiin mariin hayyoonni siyaasaa Oromoo Ameerikaatti qaamaan wal arguun taasisan ijoo dubbiite. Kanaanis mariin kun qaamota mootummaa kan rifachiise yoo ta'u uummata gammachiisuun ibsame. Marii kanaan wal qabatee murtoo siyaatilitti dabre addi bilisummaa Oromoo ani quba hin qabuus jedhe. Marii qaamota siyaasaa Oromoo Ameerikaatti taasisanii fi falmii gamaaf gamanaa bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad obbo Addisuu Araggaa ministeera qonnaa taasisuun muuduu booda Dr. Girmaa Amanteetis Jeenevaatti muudamee jedhame. Bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin lammiilee Itoophiyaa Saawudi Arabiyaatti murtiin du'aa itti murtaa'e irratti murtichi raawwatamuu akkuma itti fufetti jira jedhame. Lammiilee Itoophiyaa Saawudi Arabiyaatti ajjeefamaa jiranii fi sagalee dhaban gabaasa guutuu dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin naannoo Tigraayitti gogiinsi mul'ate horii kumoota dhibbaan lakkaa'aman galaafachaa jira jedhame. Gabaasa guutuu isaas ni dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin mariin hayyoonni siyaasaa Oromoo qaamaan Ameerikaatti wal arguun taasisan ijoo dubbiite. Kanaanis mariin kun qaamota mootummaa kan rifachiise yoo ta'u uummata gammachiisuun ibsame. Marii kana ilaalchisee murtoo siyaatilitti dabre immoo addi bilisummaa Oromoo homaa irraa quba hin qabu jechuunis caalaatti falmii kaaseera. Waggaa 7 caalaa qaamonni siyaasaa Oromoo adda fagaatanii turan tibbana wal gahuu itti fufaniiru. Kanaanis Jawaar Mohammad dabalatee hayyoonni Oromoo waggaa 7 oliif waliin argin Ameerikaatti tibbana jechuun adoolessa 31 wal arguu marii jabaa taasisuu beeksisanii turan. Tarii dhuunfaadhaan wal qunnamanii wal dubbisuu malu. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti garuu yeroo duraatiif qaamonni siyaasaa addatti kan qawwee hidhatanii fi hin hidhannes marii Ameerikaatti taasisaniin wal dubbisaniiru jedhame. Jechuun namoonni akka ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalman Roofaan marii sanarratti onlaayiniidhaan kallattiin akka hirmaatan ibsame. Qaamonni siyaasaa Oromoo kun marii taasisan erga xumuranii booda ibsa baasaniin Abiyyi Ahmad akka buqqa'u waliigaluu beeksisanis turan. Hayyoonniif bakka bu'oonni paartiilee siyaasaa Oromoo adoolessa 31 wal arguu dura adoolessa 19 horno konverzeeshin irratti gama onlaayiniitiin kallattiin marii taasisuun isaanii ni yaadatama. Marii isaan online irratti taasisan sana booda warri mootummaa ibsa kennaa turaniin jarri tunneen YouTube irratti malee kallattiidhaan lafarratti wal arguu hin dandeessu jechuun katabaa turan. Kun jedhamus garuu qaamonni siyaasaa Oromoo lafarratti wal arguu bira dabree haga qaamota hidhatan hunda qunnamuutti sochii bal'aa taasisaa jiru jedhame. Yeroo ammaa Osfaanaa gaggeeffamaa jiru wal qabateeti qaamonni siyaasaa Oromootillee wal arguudhaaf carraa kan argatan. Marii tibbanaa siyaatilitti gaggeeffameen sirni Abiyyi Ahmad akka buqqa'u walii galuu ammatti Abiyyi Ahmad biyyattii diiguu dabalatee Oromoo fi saboota biraa cunqursaa hamaa irraan gahaa jiraachuu qaamonni siyaasaa Oromoo wal argan kun kaasanii Abiyyi Ahmad akka jijjiiramus walii galleerraa jedhan. Saboonni Itoophiyaa keessa jiran miidhamtoonni birootis miidhama isaanirra gahe hordofanii Oromoo faana dhaabbachuun Abiyyi akka buqqaasan dhaamaniis turan. Dhimma kana ilaalchisee odeeffannoo haarawaa qabnuun immoo mariin qaamota siyaasaa Oromoo jidduutti gaggeeffamaa jiru kun edallee itti fufeera jedhame. Marii edaa sana ammoo qopheessitoonni ammaaf deebi'ii hin laanne. Marii qaama siyaasaa kana irratti deebi'iin uummataaf mootummaa maali kan jedhu ijoo dubbiiti. Mariin kun hayyoota siyaasaa Oromoo jidduutti gaggeeffameera erga jedhamee kaleessa beeksifamee booda miidiyaa hawaasaa gubbatti falmii cimaa kaaseera. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad amma dura paarlaamaa irratti dhiyaachuun marii qaamonni siyaasaa Itoophiyaa taasisan akkas jechuun dubbatanii turan. Qaamonni siyaasaa nuun morman garagaraa hundi isaanii madda marii ifatti fudhachuu didan amma immoo ofumaaf gama hojiitti hiikaa jiru. Kun waan jajjabeeffamuu qabu. Faallaa kanaa garuu qaamonni siyaasaa Itoophiyaa haga fadhannu irratti mari'atanis wanti lafarratti dhufu hin jiru jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. እንደዚህ አይነት አራምባና ቆቦ ቢሰበሰብ የገረወይና ማአት ውጤት ያመጣሉ ያላችሁ ድምጽ ብቻ ነው።
Marii hayyoonniif bakka bu'oonni paartiilee siyaasaa kaleessa gaggeessan irratti immoo waca guddaatu dhaga'ame. Qaamonni mootummaa rifatanillee deebii garaagaraa kennuu irratti argamu. Warri amma dura mariin jaraa kun yuutuubii bira hin dabartu jedhan qaamonni siyaasaa kun lafarratti wal arginaan amma immoo wanti biyya alaa keessatti ta'u kamuu Oromiyaa irratti hin hojjetu jechuu eegalan. Mariin biyya alaatti gaggeeffamu Oromiyaa keessatti hojii irra hin oolu kan jedhu namoota hedduu ta'us namoonni jajjaboon paarlaamaa hunda keessa jiran dhimmicha irratti dubbachaa turan. Fakkeenyaaf miseensa paarlaamaatiif qondaala bilchiginnaa kan ta'an Joon Ammata wanti gaariin oriijinaalli isuma biyya keessatti oomishamuudha malee biyya alaa aroogee saalvaachiif waan dulloome nutti ergiti jedhan. Ergaas baateetti asumatti nuti immoo nama dargaggeessa oomishanneerraa jechuun mariin amma biyya alaatti godhame tun tan jaarsoota faayidaa hin qabne jechuun dubbatan. Miseensi paarlaamaa kun Joon qondaala bilchiginnaatii fi miseensa paarlaamaa ta'us nama naamusa maleessa jedhamuun amma dura hawaasa Jimmaatiin deddeebiin komatamaa tureera. Namni biraa dhimma kana irratti yaada kenne qondaaltota bilchiginnaatii fi itti aanaa pirezidaantii diyaaspooraa kan ta'an obbo Dammaqaa Nagaasaati. Dammaqaan mootummaan waca warra biyya alaa jiruun kufu abadan hin jiru jedhan. Qoosaa mootummaa ce'umsaa kana uummanni Oromoo ammatti nuffeera jechuun barreessan. Warri keenya biyya alaa jiran dheebuu odeeffannoo biyya keessaa qabu kan jedhu Dammaqaa Nagaasaa yookaan itti aanaan pirezidaantii diyaaspooraa waan isin qofti mootummaa kana jibbitaniif abadan mootummaan kufu hin jiraatu jedhan. Dammaqaan gama isaaniitiin murni amma walitti qabame jedhamu kun ofiifuu warra waliif hin galleedha jedhanii katabu. Qaamonni mootummaa kanaaf olaluudhaan beekaman Dammaqaa Nagaasaaf Joon Ammata dabalatee hedduun isaanii qaamota siyaasaa Oromoo marii Ameerikaatti taasisan kana qeequu bira dabranii arrabsaa turan. Hedduu isaanii irraa immoo sodaa guddaatu mul'ata. Oduudhumaan walqabateen addi bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaatiin hoogganamu murtoo hayyoonni siyaasaa Oromoo siyaatilitti dabarsan tasuma homaa irraa quba hin qabu jedhe. Oduu biraatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad obbo Addisuu Araggaa ministeera qonnaa taasisuudhaan muuduu booda Dr. Girmaa Amantee immoo Jenevaatti muudamee ergame jedhame. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad obbo Addisuu Araggaa ministeera qonnaa taasisuun muudaniiru. Waajjirri Abiyyi Ahmad guyyaa kaleessaa ibsa waaree booda baaseen Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad obbo Addisuu Araggaa ministeera qonnaa taasisuun bakka Dr. Girmaa Amantee buuseera jechuun hubachiise. Akkuma beekamu obbo Addisuu Araggaan sadarkaa pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaatti qindeessaa kilaastara baadiyyaa ta'uun waggootaaf hojjechaa turaniiru. Addisuuf Girmaan sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti kilaastara baadiyyaaf magaalaa waan jedhamu kanarratti waggootaaf bakki isaanii wal jijjiiramee hojjechaas turan. Oduudhumaan wal qabatee fi waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaa irraa baheen immoo mootummaan naannoo Oromiyaa ammarraa jalqabee sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti kilaastara baadiyyaa yookaan kilaastara magaalaa jedhee hooggansa muuduu dhaabuuf jira jedhame. Mootummaan naannoo Oromiyaa waggoota dheeraadhaaf sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti maqaa jedhuun hooggansa garaagaraa muudaa ture. Amma garuu wanti kun bu'aa isaa caalaa miidhaa mootummaa irraan geessisu mootummaan qorannoo gaggeessee waan mirkaneeffateef sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti kilaastara baadiyyaaf magaalaa waan jedhamu guutummaatti dhaabuuf akka jiru ibsame. Guyyaa kaleessaa obbo Addisuu Araggaa ministeera qonnaa tahee muudamuu booda Abiyyi Ahmad obbo Girmaa Amantee eessa geesse kan jedhu gaaffii namoota hedduu ture. Girmaan Amantees qondaaltota mootummaa naannoo Oromiyaa irraa jalqabee haga federaalaatti mootummaadhaaf amanamanii hojjetan keessaa tokko turan. Addisuu Araggaa muudameera oduun jedhu erga dhagaamee booda Girmaan eessa gahe gaaffiin jedhu bal'inaan ka'uu hordofee Girmaan gara Jenevaatti imaluufi jedhame. Haaluma kanaan Dr. Girmaa Amantee dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti bakka bu'aa gamtaa Afrikaatiif dhaabbata daldalaa addunyaatti muudamee akka gara Jenevaatti qajeelu godhameera jedhameera. Oduu biraatiin naannoo Tigraayitti gogiinsi mul'ate horii kumoota dhibbaan lakkaa'aman galaafataa jira jedhame. Gogiinsi naannoo Tigraay jiddu galeessa qollaa Timbeeyinitti torbee kana mudataa jiru
rakkoo nagaa naannicha jirutti dabalataan haala hammaataa fidaa jira jedhame. Qollaa Timbeeyiniin ganda Yaaqeer keessatti qofa horiiwwan manaa 18,000 ol du'u, lafti qonnaa heektaara dhibbootatti tilmaamamu sababa hanqina roobaa sanyiin utuu irratti hin faca'in hafee jira jedhame. Obbo Goyitoom Gabrawaariyaa dursaan dhimmoota diinagdee godinichaa Addis Istaandaardiif dhimmicha irratti yaada kennaniin sababa gogiinsaa kanaan loon 184, harreewwan 900, hoolaawwan 4,500, re'eewwan 13,000 fi kanniisni gaaguraa 200 ol ta'u akka du'an ifoomsan. Ammas haawwan daa'immaniif jaarrolee irratti mallattoon hanqina midhaan nyaataa mul'achaa jira jedhan Obbo Goyitoom. Lafti qonnaa heektaarri 650 ol amma sababa hanqina roobaa utuu hin qotamin akka jiru gandoota ollaa keessa jiran keessa dabalatee midhaan lafa qonnaa heektaara 950 irratti faca'ee ture sababa gogiinsaa kanaan akka bade ibsaniiru. Rakkoon hagasii mudatus garuu ammallee gargaarsi namoomaa namoota gogiinsa kanaan miidhamaniif qaqqaba akka hin jiraanne Obbo Goyitoom dabaluun dubbatan. Obbo Gabrawaahid Gabra Egzaabeer hoogganaan biiroo ittisa balaa naannoo Tigraay godina jiddugala Tigraay irraa xalayaan haala gogiinsaa kana ibsu isa dhaqqabuu eeranii koree dhimma kana qoratu hundeessuu beeksisaniiru. Obbo Gabra Hiwwat koreen kun waan kana qorachuudhaaf boru akka achitti imalu hubachiisan. Duuteenya xumuraatiin lammiilee Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti murtiin du'aa itti murtaa'e irratti murtichi raawwatamu akka itti fufe himame. Maddeen dhimmicha beekan wabeeffachuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gabaasa har'a maxxanseen tibbana qofa lammiileen Itoophiyaa 9 murtiin du'aa itti murtaa'e murtichi irratti raawwatamuu himaniiru jedhama. Guyyoota muraasa dura Adoolessa 27 bara 2025 lammiilee Itoophiyaa 3 irratti murtiin du'aa kan raawwatame yommuu ta'u, kaleessa nama 3, har'aas nama 3 irratti murtiin du'aa raawwatamu maddeen kun naaf himaniiru jedha miidiyaan kun. Lammiileen Itoophiyaa 47 ta'an murtiin du'aa itti murtaa'e waggootaaf Saawud Arabiyaa Naajiraa mana hidhaa Sijinaal Amii keessatti hiree ofii eeggachaa turan. Ergasii wal duraa duuba murtiin du'aa irratti raawwatamaa kan jiru yommuu ta'u, 47 keessaa 27 kan ta'an murtichi irratti raawwatameera jedhame. Biyya keessas ta'ee kanneen biyya alaa jiraattan meeshaalee garaagaraa kanneen akka boorsaa, shiitii, jalbaaba, diriyaa, kopheewwan mimmiidhagoo yeroo cidhaatii fi sagantaalee garaagaraatiif oolan, shittoowwanii fi dibataalee garaagaraa bitachuu yoo barbaaddan magaalotaa fi suuqawwan garaagaraa irra deemuun hafee jira. Manuma keessan taa'aa meeshaa gosa barbaaddanii suuraa isaanuu ergaa. Nuummoo mana keessanitti isinii finna jedha dhaabbanni Hafuutii Online Shopping. Kennaawwan garaagaraa bifa giiftitiin hiriyoota, maatii, haadha warraa yookaan abbaa warraa akkasuma kaadhimaa keessaniif erguu yoo barbaaddanis homa tokko hin yaadina. Lakkoofsa armaan gadii kanaan nu qunnama yookaan karaa telegiraama keenna Hafuutii Online Shopping jedhuun heloo nun jedha. Teessoon keenna magaalaa Adaamaa yoo ta'u, magaalota naannoo Adaamaa jiran dabalatee guutummaa biyyaatti tajaajilli keenna isin dhaqqaba jedha. Hafuutii Online Shopping filannoo keessan yeroo maraa.